Tole bakka dhaabnerraa kaanii kan itti fufnu ta'a jechuudha. This process provides not only food for the plant but also the energy, raw material and oxygen that are used to support most heterotrophs. Processing kun processing nuti gubbaatti ilaalaa turre maalidha inni photosynthesisiin akkamittiin akka inni gaggeeffamu wajjin ilaaleerra. Processing sun maaliif fayyada? Maaliif fayyada? Nyaata nuti argannu duwwaadhaaf yookiin biqilaa duwwaadhaaf miti kan inni fayyadu. Warra akka heterotrophsii ta'aniifis hin fayyada jechuudha. Heterotrophsii jechuun warra nyaata mataa isaanii qopheeffachuu hin dandeenye jechuudha. Yookiin bifa photosynthesisiitiin jechuudha. Isaaniif egaa akka maalitti fayyada? Akka enerjiitiin fayyada. Akka raw materiaaliitiin fayyada. Akkasumas oksijiinillee achirraa arganna jechuudha. Heterotrophsii keessaa tokko eenyudha? Human beingdha jechuudha. Dhala namaati. Oxygen is a product of photosynthesis. Oxygen maalidha? Product of photosynthesis dha jechuudha. Kana jechuun oxygen eessarraa arganna? Gaafa photosynthesisiin gaggeeffamu oxygen arganna jechuudha. Biqilaan tokko gaafa photosynthesisii gaggeessu oxygen achirraa arganna. Furthermore, photosynthesis is important because it is a number of one source of oxygen in the atmosphere. Irra caalaatti atmosphere photosynthesisiin barbaachisummaa isaa keessaa inni ijooni maalidha? Atmosphere kana keessa oksijiinii jiruu fi eenyutu main jechuudha produce gochuu keessatti photosynthesis jechuudha. It contribute to the carbon cycle among the earth. Carbon cyclein dachee kana keessatti akka inni gaggeeffamu. Oceanii keessatti akka inni gaggeeffamu, pilaantii keessatti akka inni gaggeeffamu, akkasumas animalii keessatti illee akka inni gaggeeffamuu fi bu'uura ta'a jechuudha. Maaltu? Photosynthesisiin jechuudha. It contribute to the symbiotic relationship among plants, human and animals. Hariiroo symbiotikii pilaantiidha, humanii fi animaliin akka isaan qabaatan godha jechuudha. Akka isaan qabaatanii godha. It directly or indirectly affect most living things on the earth. Warreen kunis kallattiidhaan yookiin alkallattiidhaan maalirraan dhiibbaa ni ga'u? Dachee keenya kanarraan dhiibbaa ni ga'u jechuudha. It serves as the primary energy process for plants. Yerootti kanatti photosynthesisiin primary energy akka primary energy itti fayyadu jechuudha. Eenyuun pilaantii kana jechuun energy mataa isaanii waan qopheeffatanii fi akka maalitti jechuudha kan isaan fayyadamanii akka primary energy ti jechuudha. Eenyutu pilaantiin jechuudha. Nyaata mataa isaaniiti wanta ta'eef jechuudha. Itti fufee maal jedha? Plants multicellular algae, some protists, cyanobacteria and the purple sulfur bacteria are photoautotrophs. Warreen akka pilaantii multicellular algae warreen ta'anii, some protists warreen ta'anii, cyanobacteria warreen ta'anii, purple sulfur bacteria warreen jedhaman kuni photoautotrophidha. Kana jechuun warra ifa aduutiin nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'anidha jechuudha. Photoautotrophs kan jennuun jechuudha. Ifa aduu fayyadamanii nyaata mataa isaanii warra qopheeffachuu danda'anii maal jennee waamna? Photoautotrophs jennee waamna jechuudha. External and internal structure of the leaf. The outer leaf amma gaa kan nuti wajjin ilaalutti fufne external and internal structure of leaf. Qaama alaa baalaatii fi qaama keessa baalaatii jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. The outer leaf layer is known as epidermis. Outer layer yookiin qaamni ala baalaasaa maal jedhama? Yookiin qaamni alaa kan baalaa jechuudha. Maal jennee waamna? Epidermis jennee waamna jechuudha. The epidermis secretes a wax. Epidermisiin maal secrete godha? Waaksii secrete godhee jira. Waaksii jechuun foormii starchiitiin kuufamee kan jiru bifa coomaatiin jechuudha. Kuufamee kan jiru biqilaa keessa jechuudha. Isa secrete godha jechuudha. Epidermisiin kun isa secrete godha yookiin immoo haguugee argama akka jechuuti jechuudha. Itti fufee maal jedha? Coating called cuticle that helps the plant retain water.
yerootti kana waaksii maal godhanne coating yookiin secretii godhaa jenne. Yeroo secretii godhu sanatti kaatikilii waan jedhamu of keessaa qaba yookiin kaatikilii jedhamee beekama. Kaatikiliin kun immoo biqilaa sana maaliif fayyada? Bishaanni qaama biqilaa sanaa keessaa garmalee akka yaa'in hin dhumneef isa fayyada jechuudha. Kaatikiliin kun jechuudha. A leaf has 3 main parts. Leaf baalli kutaa qaamaa gurguddoo 3 qaba. Leaf base, leaf lamina and patilo kan jedhamudha jechuudha kan inni qabu. Kunis fakkii 3.2 irra jira. Wajjin ni ilaalla isa kana. Garuu asitti paatiloo kan nuti jennu paatiloo laaminaa warreen jennu kuni fakkeenyaaf baalli tokko haala kanaan kaafamee jira innati fakkicharraa ni ilaalla garuu ofuma sinta agarsiisu iddoo kana bifa jirma wayitii jira yookiin naannoo kana baala wayii jira innati kun baalacha innati asii kutaanii iddan qabne maal jennee waamna kutaa iddan qabne laaminaa jennee waamna iddootti kana maal jennee waamna peetiloo jennee waamna jechuudha. Naannaa kana immoo peetiloo jennee waamna jechuudha iddoo kana. Isa kana immoo laaminaa jennee waamna jechuudha. Leaf beesii kan nuti jennu immoo warreen gara kanaati jechuudha. Isa bal'inaan ni ilaalla kana fakkicharraa jechuudha. Itti fufee maal jedha? Epidermis is continuous layer on the outside of the plant. Epidermis kan nuti jennu continuous layer'idha. Walitti fufiinsaan kan jirudha jechuudha. Qaama baala sanarraa walitti fufiinsaan kan jirudha. One cell thick. One cell maalidha? Thickidha. Jechuun furdaadha jechuudha. That provides protection. Kun maaliif gargaara? Protectioniidhaaf gargaara. In stems and the leaves, it is covered with a waxy cuticle. Stemii fi jirmaa fi baala keessa maaltu jira yookiin maaliin covered ta'ee argama? Waxy cuticleedhaan covered ta'ee argama. Akkuma silasnii kaasee waxy cuticleen kun maaliif fayyada? Bishaanni qaama pilaantii sana keessa akka gadi nam'ee hin dhumneef fayyada jechuudha. Kanaaftuu nu gargaara. Biqilaa kana gargaaraa jechuudha. Which is waterproof and helps to protect the organ from drying out or from infection. Kun immoo biqilaa sana waatarii akka piroovii godhu akkuma immoo wajjin ilaalla jechuudha. Waatarii sana piroovii gochuudhaaf yookiin bishaan sana qusachuudhaaf akkasumas orgaanotni akka isaan diraa'aat hin taane yookiin immoo gogiinsaan akka isaan hin banneef isaan fayyada jechuudha. Akkasumas dhukkuboota garaagaraa illee isaan fayyaduu danda'a jechuudha. In leaves, it also has pores called stomata. Akkasuma baalli immoo maal of keessaa qaba? Porsii kan jedhamu of keessaa qaba. Kun immoo maal stomata which allow enter of carbon dioxide for photosynthesis. Kun immoo stomataan kun immoo maaliif fayyada? Stomataan immoo maaliif fayyada? Gaafa photosynthesisiin gaggeeffamu carbon dioxide'n qaama biqilaa sanaa keessa kan galuuf isaan fayyada jechuudha. The mesophyll is made up of specialized parenchyma cells found between the lower and upper epidermis of the leaf. Mesophyll kan nuti jennu maalirraa ijaarame? Parenchyma cell kan jedhamu irraa ijaarame. Inni immoo maal gidduutti argama? Lower fi akkasumas upper epidermis baalaa gidduutti kan argamudha jechuudha. Asitti kan isin qabachuu qabdanii maybe qormaatan tiraansiira dhufuu danda'an kuni mesophyll jechuun maalirraa ijaarama yookiin immoo maalirraa ijaarama? Specialized cell kan ta'e parenchyma kan jedhurraa akka inni ijaaramu qabachuudha qabdu. Innis immoo eenyuu gidduutti argama? Lower fi upper epidermis gidduutti akka inni argamus beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. They are specialized for photosynthesis. Inni kun specialized gaafa jennu akka seelota kan biraatti miti jechuudha. Seelota kan biraarraa dalagaatiin adda jechuudha. Specialized cell gaafa jennu jechuudha. And therefore contain chloroplast. Akkasumas maal of keessaa qaba? Chloroplast illee of keessaa qaba. There are of two types. Kanarratti gosoota lamatu jira. Two types of waatti jira jechuudha. Mesophyll jira jechuudha. Inni tokko maalidha? Parasite mesophylidha. Inni kan biraan immoo spongy mesophylidha.
Garaagarummaan isaanii maal kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Sponge mesophili is so called because so called jedhamee beekama. Maaltu sponge mesophili because in three dimension it is sponge appearance. Sababii inni mesophili jedhamee beekamuuf maaliif dimensionii sadii wanta argamuuf jechuudha. Sponge bifa 3 dimensioniitiin wanta argamuuftu mesophili jennee waamna jechuudha. Because it has many large air space between the cell. Yerootti kanatti maal of keessaa qaba? Large air space of keessaa qaba yookiin bakka qilleensatti kuufatu bal'aatii of keessaa qaba jechuudha. Eenyutu sponge mesophili. Sponge mesophili kan nuti jennu bakka qilleensa bal'aatii of keessaa qabaachuu isaati jechuudha. Parasite mesophili cell are near the upper surface of the leaf. Kan biraan immoo taayipii tokkoffaa wajjin ilaalleerra. Innis sponge mesophilidha. Lammaffaan immoo parasite mesophilidha jechuudha. Parasite mesophili immoo maalidha? Eessatti argama? Upper surface of the leaf argama. Irra keessatti argama jechuudha. Gara gubbaa isaatti kan argamudha. Gara gubbaa isaatti kan argamudha jechuudha. Kun immoo itti maal jedha? Where they receive more sunlight. Kun immoo maaliif fayyada? Ifa aduu baay'ee ta'e ofitti xuuxuuf. Irra keessatti gaafa argamu kallattii maanii ifa aduu gaafa eenyurra qubata jechuudha. Parasite mesophili irra qubata jechuudha. Asitti kan isin adda baafachuu qabdanii irra guddaa isaa jechuudha. Sponge mesophili fi parasite mesophili garaagarummaa isaa beekuu qabdu. Sababiin isaa yeroo baay'ee qormaata intiransii irra kan dhufu isa kanadha jechuudha. Parasite mesophili jechuun akkuma amma kaafne maaliif nu fayyada? Ifa aduu ofitti xuuxuudhaaf kan nu fayyadudha. Sponge mesophili immoo maaliif fayyada? Qilleensa kuusuudhaaf nu fayyada. Sababiin isaa large air space of keessaa wanta qabuu fi qilleensa of keessatti kuusuuf nu fayyada jechuudha. Eenyutu sponge mesophili jechuudha. They therefore contain more chloroplast than sponge mesophili cells. Kana booddee akkuma amma kaafne jechuudha. Sponge mesophili maal qaba jennee air space bal'aa of keessaa qaba waan ta'eef qilleensa kuusaa jenna. Parasite mesophili garuu ifa aduu ofitti xuuxuu danda'a waan ta'eef chloroplast baay'ee of keessaa qabaata jechuudha. Eenyutu parasite mesophili eenyuun caalaa? Sponge mesophili caalaa jechuudha. Kana beekuu danda'uudha qabdu. Akkuma sila olii isinii kaasee ture kuni structure external leaf of yookiin qaama alaa biqilaati jechuudha. Iddoon kun akkuma isin beektanii tiip jedhama yookiin mataasaa jechuudha. Iddinni guddaan kun inni dhuraa kun maal jedhama? Midriib jennee waamna. Isa kanaan immoo maal jenna? Marjiin jennee waamna. Karviisaa jechuudha yookiin caafiisaa maal jennee waamna? Marjiin jennee waamna. Isa kana immoo akkuma amma isinii kaasee ture iddoo hidda hin qabne naannoo kana immoo maal jennee waamna? Laaminaa jennee waamna. Dottiin kun immoo maal jedhamti waamamti? Paatii olee jedhamti waamamti. Iddiseen kun immoo gara laaminaatti kan geessitu jechuudha. Veen jedhamte waamamti jechuudha. Itti fufee maal jedha kuni? Explain the external part of the leaf jedha. Ibsi jedha. Most leaves are flat. Biqilaan baay'een isaanii maalidha? Flatidha. What is advantage of flatness for the plant? Flatii ta'uun isaanii maaliif biqiloota gargaara jedha jechuudha. Inni fakkii kanarraa mul'atu immoo maal isaaniiti? Internal structure of leafidha yookiin qaama keessa isaaniitiin kun immoo jechuudha. Asirraa egaa wantoota baay'ee arguu dandeessu. Kuutikilii akkuma amma kaasne kuutikiliin kun bifa maalii qabannee waaksii of keessaa qaba. Waaksiin immoo maaliif fayyadannee bishaanni akka qaama biqilaa sana keessaa gadi nam'een dhumne fayyada jennee. Kuni istomaataadha. Istomaataan kun immoo maaliif fayyada jennee? Istomaataan gaafa fotosintesiisiin gaggeeffamu qilleensi karaa sana yookiin oksijiiniin karaa sana akka inni galuuf kaarboon daayoksaayidiin karaa sana akka inni galuufi fayyada jennee. Asirratti egaa kan isin argattanii qaamota baay'eedha jechuudha. Upper epidermisiin naannoo kanattidha kan inni argamu.
paalasaayid meesoofilii kan nuti amma wajjin ilaalaa turre. Ispoonjii meesoofilii naannoo kanatti loorii epidermisii kan jedhamtu iddootti kanatti jechuudha kan isheen argamtu. Warreen kana isin fakkii kanarraa sirriitti hubattanii ilaaluu danda'u qabdu. Itti fufnee wajjin ilaallu. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu the site of photosynthesis kan jedhu wajjin ilaallu. Site of photosynthesis kan nuti jennu iddoo photosynthesisiin itti gaggeeffamu jechuudha yookiin photosynthesisiin eessatti gaggeeffama kan jedhudha jechuudha. Photosynthesisiin eessatti gaggeeffama. In plant the highest density of chloroplast is found in the mesophily cell of the leaf. Akkuma amma kaafne density yookiin chloroplast baay'inaan eessatti argama? Mesophily keessatti argama jenne. Innis paalasaayid mesophilidha jenne. A double membrane surround a chloroplast where the outer membrane faces the cytoplasm of the plant cell on one side and the intermembrane space of the chloroplast of the other. Maal jedha? Double membrane surround chloroplast double membrane dhaan haguugamtee argamti yookiin marfamtee argamti jechuudha. Eenyutu chloroplaastiin double membrane dhaan surround taatee argamti. Yeroo itti kanatti outer membrane fi maaltu jira? Intermembrane space kan jedhamtu jira jechuudha. Outer membrane maal ukkaamsee argama? Caasaa yookiin cytoplasmii kan chloroplast keessatti argamu jechuudha. Saayidii tokkorraa maal godhee argama? Surround godhee argama. Intermembrane space immoo kallattii biraatiin maal godhee argama? Coverii godhee argama jechuudha. Coverii godhee argama jechuudha. The inner membrane is separate the narrow intermembrane space from the aqueous interior of the chloroplast called the stroma. Inner membrane kan nuti jennu inner membrane ni maal adda baasa? Narrow intermembrane space fi akkasumas aqueous interior of chloroplast adda baasa jechuudha. Kana jechuun aqueous kan nuti jennu stroomaadha. Stroomaadhaa fi intermembrane space adda baasa jechuudha. Eenyutu inner membrane warreen kana lamaan adda baasuudhaaf kan inni fayyadu jechuudha. The stroma is a fluid-filled matrix where the light independent stage of the photosynthesis takes place. Asitti kan isin qabachuu qabdanii stroomaanii aqueousidha gaafa jennu bifa dhangala'aatiin kan inni jirudha jechuudha. Bifa dhangala'aatiin kan jirudha. Yeroo itti sanatti maaltu keessatti gaggeeffama? Light independent keessatti gaggeeffama. Light independent keessatti gaggeeffama jechuudha. The stroma is fluid-filled matrix where the light independent stage of photosynthesis takes place. Asirratti kan isin itti darbu yeroo baay'ee light independentiin eessa keessatti gaggeeffama kan jedhu qormaatan tiraansiirii ni dhufa. Yeroo tokko immoo definitionii stroma ni dhufa. Kana jechuun definitionii kanas ni kaa'ee kamiin ibsa kun jedhee isin gaafachuu danda'a. Yookiin immoo kanneen armaan gadii keessaa kamtu waa'ee stroomaa irratti dhugaadha jedhee isin gaafachuu danda'a. Kanaafiyyuu stroomaa jechuun fluididha, field matrixidha yookiin booksii dhangala'aadhaan guuteedha jechuudha. Yeroo itti kanatti light independent stage'itu keessatti gaggeeffama jechuudha. Kana erga akkasitiin qabatanii booddee within the stroma are a number of other structures such as search akkasumas stroomaa keessatti immoo structureota baay'eetu argama. Isaanis warreen kamidha kan jedhu wajjin ilaalla. Such as search grains kanneen akka search grains keessatti ni argamu jechuudha. Within the stroma another set of membrane form disc shaped compartments known as thylakoids. Akkasumas stroomaa keessatti maaltu argama? Thylakoidiin ni argama jechuudha. Thylakoidiin ni argama. Thylakoidiin immoo bifa akkamii qabdi? Foormi maali? Disc shaped qabdi jechuudha. Disc shaped bifa taatee qabdi. The interior of a thylakoid is called the thylakoid lumen. Keessi thylakoidii maal jedhamee beekama? Thylakoid lumenii jennee waamna jechuudha. The most plant species
The thylakoid are interconnected to form stalk called grana. Most plant species kan ta'e thylakoid interconnected kan godhu formii maali qabaata? Formii staakiitiin jechuudha yookiin thylakoid interconnect kan godhee jiru maal jennee waamna? Grana jennee waamna jechuudha. The grana are stack of up to 100 disc-like structure called thylakoid where the light independent stage of the photosynthesis takes place. Grana kan nuti jennu walitti qabamiinsa eenyuuti? Walitti qabama thylakoidiiti jechuudha. Thylakoid baay'eetu walitti dhufee eenyunuma grana. Yerootti kanatti grana fi thylakoid keessatti maaltu gaggeeffama? Light dependent stage photosynthesis tu keessatti gaggeeffama jechuudha. Kana beekuu danda'uudha qabdu. Itti fufee maal jedha? Within the thylakoid is photosynthetic pigment called chlorophyll. Thylakoid keessatti maaltu argama? Photosynthetic pigment kan ta'e eenyutu argama? Chlorophyll argama. Some thylakoids have tabular extensions that join up to with thylakoid in adjacent grana. Thylakoid muraasni formii maali qabaatu? Formii tabular extension qabaatu. Kun immoo eenyu wajjin thylakoidota kan biraa wajjin join walitti ta'u jechuudha. Maal keessatti? Adjacent grana keessatti jechuudha. These are called emerginal lemalae jennee kan nuti waamnudha jechuudha. Maaliif maaltu walitti dhufa? Thylakoid muraasatu formii tabular extensionitiin thylakoid kan biraa wajjin wal qabataa jechuudha. Yerootti kanatti eessa keessatti? Adjacent grana keessatti. Warreen kana maal jennee waamna? Emerginal lemalae jennee kan nuti waamnudha jechuudha. Kun egaa suuraa photosynthesis jechuudha. Fakkiidhaan gaafa keenyudha kuni. Kunis tomaataadha. Kuni kutaa qaama baalaati. Iddoon kun stroma kan nuti jennudha. Stroma keessatti maaltu gaggeeffama jennee light independent keessatti gaggeeffama jennee thylakoid space kan nuti jennu isa kanadha. Thylakoid kan nuti jennu kanadha. Inner membrane kan nuti jennu warreen kanadha jechuudha. Outer membrane kan nuti jennu isa kanadha. Internal membrane space kan nuti jennu isa kanadha jechuudha. Jara kana lamaan gidduutti kan argamu. Haala kanaanii qabachuu dandeessu jechuudha. The structure of chloroplast and its location with a plant cell in the leaf. Kun structure chloroplastiti. Maaliif maal keessatti argama? Plantii seelii fi qaama baala keessatti kan argamudha jechuudha. Paartii itti aanu photosynthetic pigment warreen jedhama wajjin ilaalla jechuudha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Yaada keessanii yenna isinitti toleera ta'e nuti toleera jedha. Yaadaaf gaaffii qabdan kaasuu dandeessu. Egaa viidiyoo kana yeroo baay'ee kan isin kaastanii sa'aatii dheeraa nu hojjedhuudha. Egaa nuti immoo baay'ee yeroon keenya waan nu hayyamnee fi sa'aatii dheeraa illee hojjechuu hin dandeenyu. Akkuma isin immoo beekaa jirtan yookiin sagaleen alaa jeequmsa isinitti dhagahama. Kana booddees immoo sa'aatii kana booddee jirus jeequmsi bal'inaa waan jiraachuu danda'uuf itti fufee viidiyoo kana sa'aatii dheeraa isin hojjechuu hin danda'u jechuudha. Garuu amma naa danda'ametti immoo nan yaala waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif viidiyoo kana sheerii gochuu hin dagatina. Egaa gara fuulduraatti wanta bareedaa ta'e tokko yeroo muraasa ta'e gidduutti jechuudha. Isiniif qabadhee dhufaan jira. Innis akkaataa dubbisaa akkamittiin akkasiin dubbisuu qabdan yenna baay'ate amma yerootti kanatti intiraansiidhaaf jechuudha. Ji'oota 4 yookiin ji'oota 5tu jira. Ji'oota kana gidduutti akkamittiin kitaaba hundasaa kabarii akka gochuu dandeessan
akkasumas guyyaa tokkotti chaaptarii tokko akkamittiin kabarii gochuu akka dandeessan qabadhee dhufaan jira jechuudha. Isa kana gaafan isiniif ibsu gammachuu guddaadhaani. Sababiin isaa dhugaa dubbachuudhaaf anaanii milkaa'ina keessan caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Ofii kootii barataa ta'een darbe wantan keessa darbe sana beeka wantan ta'eef isinis akka koo taatanii yookiin wanti narra ga'e akka isin irra hin geenye nan barbaada jechuudha. Innaa kanaaf isinii hard working keessan cimsuu akkasumas yeroo dubbistanii smart study fi hard working gochuu qabdu. Smart study duwwaa ta'ennaan yeroo baay'ee yeroo keessanitti fayyadamuu dandeessanii yookiin immoo wanta detailii dhufu tokko deebisuu dandeessanii. Garuu immoo hard working duwwaa ta'e dadhabbii isinitti baay'isa. Lammansaa inni ta'e immoo baay'ee preferii ta'a jechuudha. Baay'ee filatamaa ta'a. Keemistirii kanaan dura dursinee ji'oota 2 dura natti fakkaata. Keemistirii kan kutaa 12ffaa chaaptar 2 hojjennee jirra. Isa ilaaluu ni dandeessu. Maatimaatiksii carraa keessan ta'e dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kan keenya chaanaalii baay'een hin jiran ture kan afaan Oromootiin hojjetanii. Amma garuu Waaqayyoof galanna ta'u jechuun barbaada kanarratti dhugaa. Chaanaalii baay'een jijjiiru kan afaan Oromootiin hojjetanii keessumaa maatimaatiksii irratti chaanaalii baay'een jira. Kanaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama kanaanii atoon yeroo qabaadhee hunduma isaa isiniif hojjedhee nan jaalladha. Garuu hanqina yerootii fi hojjechuu sababiin hin dandeenyeefidha jechuudha. Innaa maal isiniin jechuu barbaadeeti sabjektoota tokko tokko kan isin argachuu hin dandeenye ani bakka isinii buusu nan yaala manaa danda'ametti jechuudha. Garuu immoo kan chaanaalii biraarraa argattanii achirraan argattu ta'innaani anis sa'aatii waan hin qabneef of dhiphisuun irra hin jiraatu jechuudha. Innaa kanaaf ammaaf egaa kan isin hojjechuu danda'u baayoloojii kutaa 12 akkasumas keemistirii kutaa 11 jechuudha. Sabjektii biraallee kan isin argachuu barbaaddan inni jiraate na gaafachuutiin isin hojjechuu nan danda'a. Yaadiin qabu kanumadha garuu egaa gaafa dubbistan baay'ee hard working fi smart working godhaan isiniin jedha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Gara fuulduraatti immoo wanta haaraa ta'e sanaan walitti deebina. Thank you. Galatooma.